Jireenya jiraattota qaala'e tasgabbeessuuf hoojetamaa akka jiru Kantiibaan I bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa hooggantoota Magaalaa Finfinnee waliin tibba warshaa Daabboo Shaggar naannoo Qaallitti itti ijaaramaa jiru daawwatan himan. Jireenyi baay'ee qaala'ee jira. Jireenya kanammoo kan ittiin sirreessuu dandeenyu tokko guutumaa guutuutti yoo furuu baanne kan ittiin sirreessuu dandeenyu warshaa akkas fakkaatu Magaalaa Finfinnee keessatti ijaaruudha. Warshaan guddaan kun guyyaatti daabboo miiliyoona 1.6 kan inni oomishu. Kun Magaalaa Finfinnee qofa doon ta'ini magaalota Finfinneetti naanna'anii jiran jira. Warshaan biraa kan yeroo gabaabaatti jalqabsiisnu jira. Inni miiliyoona 20 kan guyyaatti oomishu inni yeroo gabaabaatti jalqaba kana xumurree jechaadha. Kan Zayitaas akka sadarkaa warshicha irratti argamu abdachiisaa ta'uu kan himan Injinar oomisha qonnaan bultootaa haala gabaa argatu mijeessuudhaaf carraa guddaadha jedhan. Inni guddaan maal inni warshaan kun oomisha qotee bulaati kan inni fudhatu. Midurok mataan isaa maasaa qonnaan qaba. Yuuniin qotee buloota wajjin akka wajjin hojjetu gochaatiin jirra. Balbala Finfinnee shan irratti immoo kan qotee bulaan ofiisaatti oomisha isaa keessatti kuusoo hojjechaatiin jirra. Kan hunda isaa walitti qabne qotee bulaan kallattiidhaan oomisha isaa warshaa kanaaf dhiyeessa jechaadha. Kanaaf daabboon guyyaa guyyaan asirra oomishamu kun mana nama tokko otoo gatiin irratti hin dabalamin kan ga'u. Carraa hojii uumuu waliin wal qabatee dargaggoota hirmaachisaa jedhan. Dargaggoota hojjetannaa jennusi dargaggoota Magaalaa Finfinnee qofa doon ta'e fakkeenya Magaalaa Buraayyuu Sabbataa Hoolota kan dhiyeessu dargaggoota naannoo sana walitti hiina jechaadha. Kanaaf magaalli fi naannoon magaalaa jira waliin guddatannaa jennu walittidha waliin guddisuudha kan barbaadame. Warshichi ijaaramaa jiraachuu cinaatti warshaan oomisha daabboo fi daakuu dhaabbachaa jira. Yaaddoon abbootii qabeenyaa warshaa daabboo Shaggar tiraansfoormarii guddaa humna ibsaa warshichi barbaadu ta'uu eeranii amma tiraansfoormeeshinichi biyya alaatii galuutti bulchiinsi magaalichaa deeggarsaan akka tajaajilaman haalota akka mijeessu Injinar Taakkalaan dubbatan. Piroojeektiin kun yoo xiqqaate waggaa 2-3 kan inni fudhatu. Garuu guyyaa guyyaan halkanii guyyaa hojjechaa jiru. Ji'a tokko booddee oomisha jalqabu. Argita inni maashinii dhaabaatiin jiru, waan hunda hojjechaatiin jiru. Itti dabni tiraansfoormarii sana ofinnee fi ji'a tokko booddee oomishni daabboon jalqabamu. Ijaarsi warshichaa 190 irra ga'uu kan himan hojii gaggeessaan piroojeektii Horaayizan Pilaanteeshinii karooraa fi misooma diinagdee obbo Yibalxaal Shimallis dhimmoota xumuramuu ijaarsa warshichaa waliin wal qabataniimu. ምንም የቀረ ነገር የለም ከትራንስፎርመር በስተቀር wanti nu hafe hin jiru ትራንስፎርመሪን alatti innis dhiyeenyatti chaayinaadhaan gala jenereetaroota anniisaa meegaawaattii 3.2 maddisiisuu mooraa keessaa qabna. Warshaan daabboo Shaggar konkolaataa FSR fi Ayisuuzuu bulchiinsa magaalota Finfinnee waliin gahan 20 yeroof galcheera. Ammatti lammiilee 2,000 ta'aniif carraa hojii uumeera kan jedhan obbo Yibalxaal oomisha yommuu jalqabu immoo daran dabalaa jedhan.